baay'ee nama gammachiisa. Isa duwwaayuu miti immoo kan asitti barbaadu uummata Oromoo tokkummaan isaa kaabaa lixaa kibbaa uffanni qabatee akka biyya isaa qabu baay'eedha. Yana jechuun tokko isaa mootummaa duwwaatu hin ta'in walumaa jibbuu walii galu amansiisee qabsoo keenyatti amansiisee bakka hundumaatti wanni Oromoo sirriidha amma jedhutti ga'anii qabsoon Oromoo sirriidha isa qabannee deemna jedhanii baay'een isaanii itti dabalamaa jiru warri kibbaa kun warri maalii kun beektu itti dabalamaa jiru akka bakka geenyu immoo dhibbaa hin mamannaa warri nuti gurguddaan warri nu jibbuyyuu kun waggaa dhibbaa asitti godhamee hin beeku qabsoon akkasii. Qabsoon kunis yeroo kufu sana ofirraa lolaa ture nutti fakkaata. Nama ajaa'ibaa jedhanii akka amansiisaadhaanii harka 90 harkatti galfatee jechuun hin dandeenye uummata Oromoo. Garuu tokkummaan isaa baay'ee cimaadha. Addana garuu olloon tokko jetti keessa bireessuudhaan guruudha. Laga maal keenya jedhamtu suni baduu qaba. Oromoodhuma. Kanaafi Oromoodhuma. Kanaaf isin nagaadhaan bakka nuti maxxanii dhaga'uu keenya sirraa keeffannaa uummata keenya godhu. Akka gaariitti bashannansiifnee gammachiifnee dheebuunni awsoo kanarraa qabu dheebuu sabaafnee ayyaana keenya gabannee deebinan jedhaa galatooma. Hangafarraa gara dubartiitti deemnaa yaanis. Anillee garaa fi fedhiyoon himatamee ta'ullee uummatni kana hunda arguuf nama baay'eetti gammada. Liga maka hasil kabajamadan maka garte bilisummaa uummata Oromoo kabajamadan maka bootawwan Oromoo hangarii isaatiin galatoo maadha. Har'aan kana gartee nuti alaabaan finnee gartee miidiyaa keenya gartee miidiyaalee tokko dura dhaabbannee isinis gartee uummata Oromootii wajjin magaalaa Minisootaatti alaabaa tana onni finnee fi alaabaa tana gartee alaabaan tuni gartee isinis wanni nutti kannitanii fi alaabaan tun gartee guuca kaleessa gartee qabsoo tana gartee qabsoo Oromoon qabsoo waggaa 150 uummanni Oromoodhaa osoo qalamuu osoo harmi raamuu Oromoo osoo harkiin muramuu arraas ga'e. Osoo tokkummaadhaas biyyeettineessanii kanaafuu gartee irra galata rabbii qeeroon gartee uummata Oromoodha harkaan gartee barataan keenya gartee ijoollee xixiqqishoodhaatu harkaan dhahe gartee uummata qawwee qabu kun injifannoon kana caaleen jiru tokkummaadhaan dhoofte harka qullaa gartee warra qawwee qabu ijoolleen ni loltu gartee kanaafuu gartee kun hundinuu qabsoon gartee kaleessa eegalamte gartee miidiyaa kanaan gartee kun Dr. Jawaari Janiisiin walumaa galattuu gartee waan jajjabaadhaan nu gootanii dhugaa rabbi maqaa uummata Oromootiin maqaa gartee dhiiga qulqulluu ilmaan Oromoodhaan galeessaniin galatooma maqaa tokkummaa ilmaan Oromootiin. Kanaafuu gartee galatoomaan isin jaaburus gartee amma nuti gammachuudha qabna malee inni kaleessa gartee magaalaa diisitti irratti boonyee sun gartee sodaadhaa miti takka waan biraatii miti wanni boonyee tokkummaa kaleessa ta'etaniif gartee har'a isa ta'etan waan meeqatu raawwatamaa ture. Tokkummaa saniif gartee jaalala gammachuu saniif boonyee malee hoggaa dubbannus nu marara malee waan takka gartee sodaa wayyaaneetii fi miti galatoomaadha rabbiin isin haa jiraachisu galatooma ilmaan Oromoo. Waan jedhanii wannan jedhoo jiraatu Oromoo biyya keessaatiif biyya alaallee galateeffachuu barbaada. Keessatti uummata Oromoo biyya alaa jiran miidiyaa kana morka alagaa osoo morka daraadhaa asiin gahuu keessanitti isin galateeffachuu barbaada. Itti aansu wannan jedhu OMN irra waggaa lammaffaa isaa biyya kanarratti kabaju kabajnaa sadaffaa isaa yoo rabbi jedhe Oromiyaa irratti akka kabaju shakkiin qabu. Allee baay'ee haasawwan waan hunda jarri ibsanii jiru. Ana akkasitaa jedhees yaadeen jiru hedduu gammadeetan jira galatooma. Ati warra shawaa akkami? Okay, local committee irraa muhaaduu irra nu buuseeti akkuma raawwannu booda bakka olane bakka galantu jabduudha. Muhaaduun koree asitti qophii asii qopheessu keessa OMN chaantara gara 70 qaba biyyaarra guddichi kaasii kana isaan waan tokko ajaa'ani. Good. Ayyee waan dursaftoonni keenyi baga nagaatiin dhuftanii baga jeeraadhaaf isin eebbachaa isin beelaa ture lubbuu jiraattanii keessumaa yoo tokko keessan waan keessa dabartan agatee ni beekna as gahuu keessanii fi
rabbiin galata haa ta'u galanni waaqaaf haa ta'u bakka nagaa dhuftanii jedha. Dabalee walitti gaafatamtoonni wannan gaafatamaa mootummaa keessaa akkasumas daayirektarri Yohaab hundumti keessaniyyuu waaqayyo yeroo gabaabaa kana keessatti waamicha keenya kana hammattanii artistoota keenya kabajamoo kana simachuudhaaf asitti argamtan addaa galatoomaan jedha. Wanni kun hin jalqabne malee hin xumuramne hojii guddaatu bahumne eeggataa akkuma haqa jalqabneetiin gammachuutiin waan kana keessa baanuu fi akkuma bu'iin immoo jedhee waggaa kanammoo akka Oromiyaa keessatti kabajannu abdii guddaa qabnaa yoo irratti hojjenne immoo goonaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha bakka nagaa nuttanii Baay'ee galatoomidha. Sagantaan egaa itti aanu amma seenanii haala xiqqoo ni galfatu. San booda